Kamooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti hima. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa guutummaatti toora intarneetiin kennamuufii jedhame. Mana marii bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbii dhimmoota misooma humna namaa hojii fi teekinooloojii qorannoo raawwii karoora ji'oota 9 ministeera barnootaa irratti tajaajila madaallii fi qormaataa damee jijjiirama guddaan keessatti mul'ate ta'uu ibseera. Walitti qabaan koree dhaabbatichaa Nagarii Leencoo waggoota darban keessa dameewwan jijjiirama olaanaa fi guddinni keessatti mul'ate keessaa tokko tajaajila madaallii fi qormaata barnootaati jedhan. Yuunivarsiitiiwwan of danda'anii akka of bulchan yookaan anaatoomii murteen darbe hojiirra ooluun isaa akka ciminaatti ka'eera. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara barnootaa 2018 guutummaatti toora intarneetiin yookaan onlaayinii qoruuf qophiin xumuramaa jiraachuu ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa beeksisanii turuun yaadatama. Barattoonni teekinooloojii kanaan wal baruuf leenjiin kun fudhatamaa ta'uu ministeerichi eeraniiru. Qabxii barattootaa fooyyessuuf barattoonni 4,000 ol barnoota dabalataa fudhataa jiru jedhaniiru. Kun ammoo qabxii gadi aanaa waggoota darbaniif fooyyessuuf ni gargaara jedhame. Sirni barnootaa haaraan sagantaa nyaataa manneen barnootaa fi madaallii ga'umsa barsiisotaa qulqullina barnootaa mirkaneessuuf shoora olaanaa taphataa jiru. Hooggansi ministeerichaa madaallii barnootaa sadarkaa idil addunyaatti guddisuuf xiyyeeffannoo cimaan hojjetamaa jiraachuus eeraniiru. Hooggantoonni Libaanosii fi Israa'el nagaa buusuu waliin ni mari'atu jedhan Doonaald Tiraamp. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantoonni Libaanosii fi Israa'el waggoota 30 booda yeroo jalqabaaf kamisaarraa marii akka gaggeessan dubbataniiru. Tiraamp roobii kaleessaa galgala miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth irratti ergaa maxxansaniin Israa'elii fi Libaanos gidduutti yeroo boqonnaa xiqqoo uumuuf yaalamaa jira jedhan. Ergaa hooggantoonni biyyoota lameenii wal dubbisanii yeroo dheeraan gara waggaa 34 ta'eera. Kun bor ni ta'a gaariidha jechuun barreessaniiru. Kun kan himame erga biyyoonni lameen walitti bu'iinsa Israa'elii fi garee Hizbollaa gidduu jiru dhaabuuf torban kana keessa marii dippiloomaasii geggeessanii booda. Gama biraatiin White House wayita dooniiwwan buufatawwan Iraan seenan yookaan ba'an hundi dhorkii Ameerikaan irratti uumte jala jiranitti Ameerikaan Iraan waliin marii bu'aa qabeessaa fi itti fufiinsa qabu irratti hirmaachaa jirti jedheera. White House gabaasa Ameerikaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaaf turu Iraan waliin taasifame dheeressuuf gaaffii ragaa qabu dhiyeessiteetti jedhu fudhatama dhabsiisus Ameerikaan abdii waliigaltee irra ga'amuun miira gaarii ta'uu itti dhaga'ama. Garuu guyyaan marii dabalataa itti geggeeffamu hin murtoofne jechuun barreessituun pireesii Kaaroliinaa Leeviit barreessiteetti. Gama biraatiin gareen Paakistaan kan marii Ameerikaa fi Iraan gidduutti jaarsummaa tajaajilaa jiru marii dabalataaf biyya Iraan Teheraan garaniiru. Doonaald Tiraamp Israa'eliif Libaanos har'a akka mari'atan yoo ibsanis lolli Libaanos keessatti Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti geggeeffamu itti fufee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan gidduutti torban lamaaf mallatteeffamee tures Libaanosiin hin dabalatu taanaan furmaata akka hin qabne Teheraan dubbachuu irraa hin callisne. Ejjennoon Israa'el garuu akkuma itti fufeetti jiraachuu hooggantoonni ishee ibsaa jiru. Ajajaan raayyaa ittisaa Israa'el Zaamiir naannoo kibba Libaanos laga Liitaanii gadi jiru garee Hizbollaaf bakka ajjechaa ta'uu ibsaniiru. Muummeen ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu gama isaaniitiin biyyi isaanii waraana kanaan walqabatee haala dhufe hundaaf qophii ta'uu dubbachuun galmi Israa'el kan Ameerikaa waliin walsimu akka jiru dabalanii hubachiisaniiru. Gama Iraaniin ammoo dubbii himaan paarlamaa biyyattii Baagiraa Galiibaaf Ameerikaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu Libaanos dabalatu kabajuu qabdi jechuun hubachiisaniiru. Oduu keenya xumuraatiin Chaayinaan Iraan ulaa Hormuz banuun gara idileetti akka deebi'u gaafatte. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Wang Yi ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi waliin haasa'uun tarkaanfiiwwan geejjibaa idilee tureetti deebisuuf akka fudhataman gaafataniiru.
waan akka jedhanitti abbaa biyyummaa fi nageenyi Iraan ulaa kana keessatti qabdu kabajamuu fi eegamuu qaba. Bilisummaa fi nageenyi doonii mirkanaa'uu akka qabus cimsanii dubbataniiru. Daandii bishaanii kana deebisanii banuuf fedhiin idil addunyaa guddaa akka jirus eeraniiru. Chaayinaanis dhukaasa dhaabuu akka itti fufuu fi marii deebi'ee jalqabuu ni deeggartii jedhan. Chaayinaan maamila boba'aa Iraan ishee guddaa waan taateef Ameerikaan buufata doonii Iraan ugguramus ta'e ulaan Hormuz cufamuun dinagdee ishee irratti balaa qaba. Kanaaf yoo danda'ame gama Iraanis ta'ee Ameerikaan dhiibbaa uumuu barbaaddi. Tiraamp kaleessa Chaayinaa waliin dubbachuu fi waltumsuuf waliigaluu isaanii dubbachuun ulaan Hormuz banamuun Chaayinaa kan gammachiisu ta'uu himaniiru. Ameerikaa fi Iraan gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamus muddamni naannawaa ulaa Hormuz wal qabatu ammallee furmaanni hin argamin jira. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.